Qopheessummaa France Footballiin kan gaggeeffamu badhaasni Baalandorii kan bara 2025 fulbaana 12 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka gaggeeffamu ifoomeera. Taphattoota bara dorgommii tokkotti gahumsa olaanaa agarsiisan kan badhaasu Baalandoriin bara kana taphattoota hedduuf tilmaamni injifannoo kennameera. Baarseloonaa keessatti bara addaa kan dabarsan Laamine Yaamaalii fi Raafiiniyaan taphattoota bara kana Baalandoriin injifatu jedhaman keessaa adda dureedha. Taphataan sarara fuulduraa PSG Ousmane Dembele taphataa bira Baalandorii bara 2025 injifachuuf carraa guddaa qabu keessaa isa tokkodha. Inter Milan keessatti gahumsa bareedaa agarsiisaa kan jiru Lautaro Martinez akkasumas Liverpool waliin waancaa Premier League England kan milkeesse Mohamed Salah taphattoota Baalandorii bara 2025f tilmaamni jalqabaa kennamedha. Sirni badhaasa Baalandorii kun kan dhiirotaa malee dubartootaafis kan kennamu yoo ta'u, Aitana Bonmati dabalatee taphattoonni hedduun tilmaama jalqabaa argataniiru. Kilaba cimaa bara kana akkasumas taphataa goolii miidhagduu galchee dabalatee sirni badhaasaa hedduunis ni gaggeeffamu. Badhaasa Baalandorii kana taphataan sarara fuulduraa Inter Miami fi Argentina Lionel Andres Messiin yeroo 8 injifachuun taphattoota kamiyyuu yoo dursu, taphataan sarara fuulduraa Al Nassr fi Portugal Cristiano Ronaldoon yeroo 5 injifachuun lammaffaarratti argama.